nutis kanuma barbaanna. Keessattuu nama sheekaa haasawni isaanii sharafama. Doolaaraan sharafama, diinaaraan sharafama. Ani Dr. Asliin awwala akkuma na hammeesse lafaa ka'ee eeganaa duuba dhufeen haasa'e. Haasawullee hin barbaanne gadan bifadhee liqimsee taaziyaa abbaa kiyyaatii wal bira na harkaa taate. Anaa booyaa jiru jimaata madaa guddaa qaba. Abbaan kiyyaa duraan hin du'ee nuun jedhan eessatti akka du'e hin beenu gariin gaara gadiitiin nuun jedha gariin gara biraati gariin hin duuneeyyuu biyya alaa bahee nuun jedha. Akkasitti sadaqaa baasuu dhabne guyyaa dheengaddaadhaa namni wahii gindhiirirraa naa dawwalee edaa ijoo kajaaltu keetii isinii nuun jedhe. Obboleessi kiyya sheeka gobbaatu tukeen akkana jedhee haasa'e abbaa kiyya achirra beeke. Edaa isin kajaaltu keetii nuun jedhe. An sheeka roobe jechuun si beeka malee kajaaltu keetii naan jedhe. Booyaa natti hime barabbii ammootiin hin qabsoo bakka inni itti du'e beeka. Guyyaa jimaataa lolli o'ee bakka sanitti du'ee naan jennaan madaa hedduu imimmaan hedduu natti jira madaa hedduu. Achirraa ta'a Asliin tunillee natti dhufte achirraa dhukaasa kiyya. Laa ilaaha illallah. Ani maal jedha beekan? Maal jedha reekana waan jedhu hin qabu. Ankana waan jedhu hin qabu. Matarayaasni hin dhaqee bakka mara gahee laakiin ammootiin haasawni Asliillee numa laalama. Hin deema. Ani osoo Aslii waan jedhin dura miidiyaa banee wayita jedhu takkaa laayivii namni kumaa ol hin tarre 300 ol 400 akkasana ol kuma seenee jennaan ofirraa cufe iyyuu sodaadhe maali badaa uummanni maa yaa'ee jedhee cufe. Galgala asii itti deebi'e. Dhaabtee kuma sadin seenuu namni 300 ol hin tarree barkee 400 yoo guddate. Sila namni maa dhufe jedhu kuma edaa namni ajandaa barbaada bata jira namaaluma jettan. Ajandaa barbaada edaa namni. Laa ilaaha illallah. Saniin achi ammootiin anillee na buttee taaziyaa abbaa kiyyaatiin illee walafoo dhuftee rabbi haa araramuu jedhamee si martu. Dhuftee wanni jedhee silaa dursa anatu nammootiin fakkeenya akkanarraa ta'u namni fakkeenya narraa ta'u baaba kana afwii baaba ammootiin bulii sadii caala dhugaadha namni waliin loluun hin ta'u yoo diinii keessatti wal dhabanii waliin oodan malee diinii keessatti yoo sababaa san namtichi diiniidhaaf keessatti ol oodee waggaallee oodee sababaa saniin ka deebi'u taate garuu duniyaaf jecha bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u nama karaa namaa godhuwan. Barumsa shari'aallee rabbi naa kenne alhamdulillah rabbil alamin namni waa hedduuf narraa laata. Sanumaafuu haasawati takkitti santu 100 meeqa jedhe filaan fooqii san. 100 meeqa jedhe bata jedhan 180 jedhe. Haga har'aa badaanaan ishee kagaa mittan. 180 san sharafe namni ilaale isii ilaale argitanii vaaliyuu isiin qabdu argite nama sheekaa irraa kun hin maluufi bar. Namni sheekaa akkamii akkana dubbateefi bar. Jechi kiyya keessattuu ilaalamti. Ani diinii akkuma qat godhee kallattiidhaan sitti hin jaaladhu dhugaa malee. Garuu ana akkamitti akka dhufa jedhee 180 wayituma san viidiyoo mucaa wayiin irra waraabee argee wayitaa gaafadhu akkana 38 naan jedhan sila maaliree wanni kun qileen seensiftee yoo jedhe mee takka ajandaa ta'u jedhee hima callise. Rabbiin sodaa sanuu rabbiin sodaatu yeroo masan silaa namaa hima bulii takka bulee eegana namaa hime sun tarte ammaaf waraanni kiyyallee dhufe waraanni kiyyallee numaaf aare malee quuqamu malee daangaa waan dabreef Ahmad Curullee dhumarra ka'e malee hin dubbatu iyyuu Aslii Ahmad Curullee takka dhumarra dubbate waa'ee bifaa kaafnaan bifa magaalaa kun diimaa kun dalagaa rabbiiti haa ta'u maraafuu afwan lillaahi rabbiif jecha garaan ta walitti hin deebin akkamii akkam afwii akkam rabbi quraana keessatti irra dabraa wasfahuu jedha fa'aafu anhu wasfahu akkana jedha sheeka akulqullaa'u aslii kiyya aslii kiyya jedha maqaa isaa dhaa kan namni isin afuu jettaniif akka beekamuuf aslii kiyya dhiifamaa afootillee akkana naga bali farramillah naga live live salon kui na li farramillah shiazisti انت ناركو مالتي ايش اقول دي Koda fi jara nawa. فرماني
Thank you. Okay. Asliidha. Waan kana ta'eef nu afwii feekii sanii miti ka beekuwan. Rabbi Quraana keessatti fa'afu anhu wasfahu jedha. Hiini isaa fa'afu jechaan irra dabra. Wasfahutu irra caala. Wasfahuun illee garaa bal'adhaa jechuun. Fa'afu anhu jechuun namni gariin irra dabree eega irra dabrellee ebaluun kun bara akkana na godhee rabbiif jecha dhiiseef malee jedhee dubbata. Yoo isa argullee bara anin dhiiseefi malee banne waan xiqqi na godhee jedha fa'afuun sani. Wasfahuunoo kawuma sanuun dubbanne yoo isa argellee jechuudha. Yoo inni itti dhufellee kawuma sanuun dubbanne jecha rabbiif garaa bal'atee irra tare. Wa'afu anhu wasfahu san irra taree fan asliidha. Kawoo isa argellee waan isaan dubbanne jecha. Afuwan lillahi. Afuuti lillahi. Afooyituu miti bara. Afuwan lillahi asli. Afuwan lillahi. Sheekha maqaawami asli. Maqaawami asli. Ani isaan dura dhiisee fi sheekha. Maqaawami jedhiin. Afuwan lillahi. Afuwan lillahi. Dhaggeeffadha kaashi. Eeshi na dhagaa. Na dhaggeeffadha. Na dhaggeeffadha. Nama kuma jaha kun dhagaa. Dhagaa. Dhagaa eeshi. Mii godha dhaggeeffadha. Ani namni kuma jaha kun jechuudha. Amma booda sheekaa roobee na arrabsuu miti. Yoo rasaasan na dhaye jalaa gad jedha malee ofirraa hin dha'u. Ani isaa dhiiseera. Rabbi isa haa dhiisu. Araaramneerra obboleessa kiyya. Ani wanni lafetti arrabsuu dhabeefillee waan jaaladhuufi abbaan fedhee sodaate haa jedhu ani sheekaa roobee dhiisee fiira rabbi badii isaa hunda isaa haa dhiisu wallahi haga fedhe halkanii guyyaan haa arrabsu araarallee nu barbaachisu iseen jara keessallee deemina gastii kiyyarallee fidina bakka inni jiruttillee na waamina warri sodaateetillee sodaadhe an dhiisee fiira rabbi isaa haa dhiisu wallahi an sheekaa roobee waan jaaladhuuf sirritti hin arrabsine ani gizee badaa aaru haadha namaa fa'aa arrabsa bira taree ilma haadha akkasii hin jenneen asirratti beeku qabdan akka isa qusadhe si galeemi wama inni qaqqabu gubba irratti jejjeree malee ani gaafa aaru jechuu akka malee aaru haadha namaa bira gaa takkaa ilma haadha akkasii hin jenneen maaliif kuni waan jaaladhuu fi dhuguma waan itti ifaaje fi dhuguma si galeemiti ani ka osoo bilookin godhin rabbiif jecha bilook na godhe jedhalleefi miti xiqqashoo akkaataa inni hoteela keessa jiru akka inni taragaagawwachuu barbaadetti eegat arragaaga'uu barbaaduun kiyyamootu isa kawamii dogoggora ta'e wallahi ani eessatti walgeenna obboleessa kiyya ka akiraatti kiyya nyaadhu ka isaan nyaadhu kiyya nyaatu afooyinaa lillaahi isaa fi jaalattoota isallee an isaa dhiiseera inni fedhu naa dhiisu naan dhiisin fedhu naa haa dhiisu no problem rabbi jecha namaa dhiisu nama jiru dhiise duudhaan arraga لا أكنا قلنا لا أصلي كلال وأنا ما نمني قويا لما سدي قوتو دبته ده بس كندي كودن كيسان أفيت يعني أقدر ناقون نامي أنا كنا أنا كنا والله أرارم يعني شيكارو والله إني دوفه أكا بابا شري أدفع مدرة دونغاتوسي مدرة دونغاتو الله يترو في كارت شيري تقول ما سنتي أفوت ولي جتانيو شيري تقول أمي بليز beruhaan شيري تقول أفوينا لله شيكارو أفوينا لله بالبلوفي أصلي بالبلوفي بالبلوفي بالبليف عن شير قد إيه في إنجرا جميلة بالبليف شيري قد أنا بالبلافي كوي والله أنا عند لكن أفكرني ما بيجي nama diin rabbii qomaa qabu ani akka baalageenitti dhuguma waa balleessa garuu nama diin rabbii qomaa qabu kabaja qaba kana namni sheekaa hunduu hin beeka si galame meediyaan kan feesbuuk irratti barreessaa oola waa takka nu badhuyyuu asoo asii waa lolaa jiru yoo namni sheekaa dhufee koomentii takka barreesse hin dhaabaan geemii taphataa dubartii jiraadhee yoo nama sheekaa argan hin dhaabaan durumarraa jechuudha sheekaa roobee ani jibbee itti hinaafee maal waa takka hin jenne sheekaa roobee durumarraa jaaladha baay'ee jaaladha warroonni akka waan sheekaa roobee jibbiinsa yookiin narraa fagoo jira laga gamaaf waa jedhanitti fudhatan sun dogoggoraa rabbi sin haa qajeelchu ani bakkeen sheekaa roobee itti na butte bakke 180 sanii wal seenne malee an sheekaa roobee gastii kiyya sanii nama 3 irratti saa'idamii 4 naa kennanii beekan hangafa kiyyaa nama sheekati jedheetuma tole jedhanii ofirraa gabbuuse beeka osoo deebiitti hin deebisin attaa godhaniitumaan aslii rabbiif jecha jibbe jedhanii beekan
واتك تندبنا نما ربي يجي تجيب يعني لا ربي يجي تجيب يجور زيادة بزيادة ده أصلا ما جندا بربارساتي أنا ما وابل لسه جرا دي بلو غونة جرا فولو نرى كافتن بقى أنا مشيكتي ميديا كانوا وبنون كمان فولو كافتو مكانا بلو وان بلو نقول أن سي يعني هنا تقوليات دي أصلا سارش غورة جزء إنسان أكذب أنا ما أكرزوين دندا سنيكالي متي والله دوغو غورا ميكا يرو إنسان نرتي غورا ميكا waan isaanirraa namoota akka isaanirraa ilmi qara'aa tureef sattaruuf waan baay'ee dhiise waan isaan na godhaa turan gaafa anaa mubaarak wallolle mubaarak irra dhufan hidhiisan kunoo isaan kana ittiin buune sheekaa roobe wallaahi kunoo kana taraa yoo xiqqaate taraa afur gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan koomentii kana jalaa sodaattu hundanaan jedhanii isaan nama kuma sadii dhufanii sa'aa 24 sii kennanaan jedhanii sa'a masaddiide me ursan booda waan rabbi na godhu eeggadha malee sheeka nagaa waan baradhu ofirraa gabbusee beekuno isaan kana ani nama sheekaa hidhoobsaaf itti bu'ullee hin barbaadon dheengadda bakka nu bu'anii mana marii bakka boota ummataa seenuun oolanii haasaa isaanii kana dhumaan mastawaa akka warri mootummaa hin qabneef dubbadhe jedhanaan keessa kiyya ka rabbiin ni argu mastawaa dhumaan yoo dura qaban nu bakka bu'anii deemanii Dr. Abiy Soddaan kiyyaayyu bashaasha 4 kiiloo seene bammiloo ansaarno sheeka wallaahi ka rabbiin natti argu waan saniif malee ani osoo isin waan feetan naan jettanii nama dubbadhuumi jettanillee beeytan naan loltanii beeytan gastirna seentanii natti cafartanii beeytan isin dubbadhen beeku parsanaal attaak namni yoo na gore hin dubbadhon nama bakka gaarii hawwuuf tokko isinii galee miti golfachuuf kararra sirreeffachuuf isinii galee dubbadhan wanni an dubbadheef malee jibbaa biraa miti an kaleessa gisee isin nama kuma sadatti loltan asii nasrii faa warra Dubaay miira keessa isaa ture mee isin dhuguma sheekaa roobe yoo jaalatan warra isin sheekaa yoo roobe yoo jaalatan Burji Khaliifaa gubbaa baasaan agarsiisa ani mootu nama bira umraa geessaa jedhanii fiizaa isin akka hojjetan miira keessa galanii godhaa ture wallaahi maaliif isinumarraa barane nama sharriisitti ole kayri yaadi fi jira isinumarraa dhageene nu qara ullee baannu isinii galee miti akkasii homa sansanii afooyinaalillaahi karaa kanaan qulqulluma na hubattanii fi ani wanni isinitti na buuse akka kiyyatti tolchuu wanni an dhufe bakkama isin osoo quban qabaatin 180 ta'e wanni namni haga finfinnee ol deemu kun bakka gandarraa filamanii ummata sikkoo mandoo kana bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota ummataa seenaa jira namni kun gara aangoo nuu xagga'aa jira 4 kiilootti ol dhiibna aadhumaan yoo soba guddaa kana soban warri mootummaa mastawaa irratti qabata hadiisni isaanirra himan kun da'iifaa waan jedhu 180 santi waliin nu fide hammeenya biraa isiniin qabu ani kama duraanii sanii kama amma waan san keessatti illee hadiisa da'iifa jira harkaan lafa qaba jettee nama harkaan lafa hin qabnu kaanu Laki qabaa miti rabbii waan fi jaalatu haa kennuuf jedhime Dr. Abiy Ahmed jedhi harkaan lafa qabee jedhamu afaaniin jedha Laki afaanumaan jetta waan fi jaalatu rabbi haa kennuuf jedhi rabbi waan fi jaalatu haa kennuuf akkasii baalee dhufe baalee biyyaayyuuti biyya gootaati biyya lamaayitiin dhufe ummata baay'isan keessa harkana tuqe qabsoo suufanii itti dhaqan malee qabsoon jirti ani waliin dawwalan asli harka dhiiraatu ammootiin harka dhiiraatu ke dhiira beeka asli maal taate harka wayta sanin nu tuqeen qabsootiin gabbaan asli kiyya wallahi wabillahi yoo qabsorra jirra misoomatti jijjiirre boo harka ammoo dayyuus ittiin tuquu miti nama garjalee ittiin tuquu miti misoomatti dacha'e misoomatti deeme jennee isiniif gubbaa ol baane wayta nuti gubbaa ol baane mastawaa silaa karma keessaatiin leelo sheekaa kiyya maal taatire wanni kun achi hin geettu kuma dhibbaaf maaliin sun silaa nun jechuudha dabaltanii maal nuyyuu isin wakkalamtanii filamtanii ammootiin achi rakkiloo iftaan seenuu wanni sun maali takkitti mammastawaan maali ree moo namatu ammootiin siistamaaf waan sana kararra isin kaayee akka godhe maal taatan sila wanni sun nama kenna jechuu ka qabdan asumarraa ol baatanii kun harka nu qabee kun luku nu qabee maa nu qabdan hin jenne kaanillee maaliif jenna namni akkanaa jiraachuun bareeda jedhe ana rakkiloo seenee bararraa miti turee eega seenee iyyuu turee faras hin seenee okay seentanii eega nene qaata seene maaltu na seenise beeta isintu na seensise isin akka maal promoshina na dalaydan ol na kaastanii na dabarsitan seeneen qaata seene namni akkanaa jiraachuun bareeda jedhe an deebiillee ittiin kennine maaliif osoo namni akkanaa hin jiraatin yaa asli bar bakka ga'uun beeku kaayoo kiyyan beeku bar namni akkanaa jiraachuun barbaachisaa namni gaarana waan kee dubbannaan fuuldura jirte jechuun beeki asli
Tare angkata sene ega sene mal gora sare mal ware dalaga isini assignment kenne tokko edau tokko meka isini jennan asli sadina anjettani isin allama je nama sadina anjere walina sare bira dabre nibbare illise assignment isini kenne isin bira tare mali go assignment kanarratti wala bitta gati ta barbadani jede tare af wallahi tayya askari Akkana bona. irra debine me asli malle tayya askariya Afoota lillaa. Hoina illa. af wallahi jolle si komando tayya askariya Afoota okay.